akka abbaa kee jabaadhu farda kee soorii erbuu baattee jirta lafa gootaa oolii. Amboris kitaaba kun galii kitaaba kanarraa galu jiraannaan biliin tokko kiisii hin galle waadaa uummata kanaa garuu barbaada. Waadaa tokko. Akkuma jedhamu namni taarika duraan beekne ka dabre ka keessi jirullee beekuu hin danda'uu jira. Maaliif jennaan namni amma jiru kun waan dabre sana yoo hin beekin carraa keessi jiru kana beekuu hin danda'u. Kanaafuu qaniin kun guddaadha. Rabbiin bakka kanaan nu gahee duubatti nu hin deebisin. Nama ilmaan keenya qaree guddisee jedhu akka rizquu hadiir nu keessaan Rabbi haa baasu. Seenaa uummataa nama ijaaree uummata ofii ijaaru yeroo amma arganne kana keessatti carraa uummanni Oromoo argatanii irra gahan kanatti uummata ofii qaranii guddisanii taarika barsiisanii ilma eebbaa uf keessatti horanii jechuun taarika guddaadha. Nama taarika kanaan qopheessee uummata keenyaaf agartee nu kaahe Rabbi umrii isaa haa kaa'u, Rabbi isaa haa milkeessu, ilma milkii Rabbi isaa haa godhu. Akkuma inni ilma milkii illee uummata keessaa akka inni dhalatee guddatee uummataaf agartee bakka bu'ee uummata dagaagsee badhaadhessee bakkaan gahu nama akkasiisa Rabbi nu keessaan haa horu. Guyyaa kana guyyaa gammachuu, guyyaa ilmi keenya dhalatee keessa guddatee eebbifamee misoomee badhaadhee guddatee dagaagee jiru keessatti ummanni gartee ummanni keenya bootaa kana gahuun guddaadha. Rabbi gartee zamana badhaadhinaa Rabbi nu haa godhu, biyya teenya biyya nagaa Rabbi nu haa godhu, biyya guddattu biyya cimtu Rabbi nu haa godhu. Beekaa keenya nu keessa haa tursiisu, hayyuu nu keessa haa tursiisu, qabaata keenya nu keessa haa tursiisu, beekaa ulamaa keenya nu keessa haa tursiisu. Namni taarika hin qabne jiruu hin qabu jechuudha. Saba jechuun yoo taarika qabaate taarikni isaa yoo ka awwaalamu ta'e beekamuu hin danda'u. Uummanni wanni beekamuun barmootaanii, qaramuunii, taarika ofii beekuuni. Nama taarika ofii beekee seenaa ofii beekee itti hojjetee gara fuulduraallee uummata gartee itti dabarsuu ka danda'u Rabbi nu maraa haa godhu. Gammadaa guyyaa gammachuu kan itti walgeettan guyyaa gammachuu Rabbi nu maraa haa godhu. Guyyaa gammachuu akkanaa kana takkaa miidhamaa hedduu nu ta'ee kan itti walgeenne itti galatoomfannu Rabbi nu haa godhu. Galatoomaa isin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Rabbiin guddaan guyyaa gammachuu har'aatiin nagaan nu gahe. Baga Rabbi immoo isa gammachuu kanaan isa gahee maatii isaa guutummaa gammachuudhaan wal agarsiise. Firaaf gammachuu ta'ee amma jaajiidhaaf ija libsachuu ta'u guyyaa har'aatiin nu gahuu isaatiif alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi umurii kee dheeressuu dachaadhaan maatii kee, harmee kee, abbaa kee, obbolaa kee keetii wajjin hiriyaa abbaa keetii wajjin guyyaa har'aatiin si gahee gammachuu dachaatiin baga ittiin si gahin siin jedha. Asal kita ini hojjaa gurgurama ture gara kan itti fidis baay'ee gammadee dubartaan suraani haadha koo fuuldura dhaabbanne dubbachuun baay'ee ulfaata. Guyyaa gammachuu jedhaa fi guyyaa guddaadha. Taansu boleessa koo Dr. Shimaan Musee Abdallaa bara 2001 kan na simate kan na kabachiisee kan na simatee kan bakka kana bakka beekamu kan godhe obboleessa koo bakka dhagahuun baay'ee tola. Ittaansuudhaan obboleessa abbaa kootii Ati Yaasin Sayyid Ahmed beekamaa hiriyaa abbaa kootii taphataa kubbaa kan waliin ture wajjin bakka kana dhaabbachuu. Ittaansuudhaan obboleessa koo awwal asnaa fedheessinaa laatee laagala koo tajaajilaa jechaa kaakuma kana egaan sun seenaa hojjetee matsaafaa dubbisee keessatti matsaafaa gabaabsee guyyaa gammachuu faataadha. Guyyaa gaariidha. Obboleessi keenya dargaggoo itti gaafataman dargaggoo paartii bilchiginnaa as guddeeffatti argama. Kunillee fuuldura keenya bal'aa ta'uu karaa gaarii jiraachuu keenya waan nu agarsiisudha.
siyaasa utuu hin ta'in nageenya keenyaafis jireenya keenyaafis waan amma dura deeman waan baay'ee nu hubachiisaa jira. Baay'ee gaariidha. Kanaaf ani buleessa koo kana fuuldura dhaabbatee Dr. Shimaan Museen Abdallaa fuuldura dhaabbatee asuun baay'ee wallahi natti ulfaata. Haadha koo Hussein Yaa Gammadaa Bulchoo akkuma beekamu waan natti ulfaatu waan baay'ee natti gaddisiisudha. Waan nama dhibu seenaan keessa dubbisee arge keessaa ijaa sadii ani iddoo guddaatti ga'e keessaa ijaa afur fadheen seenaa keessatti katabaddee hojii godhechaa. Ijaan tokko bara 82 gaafa muggii karaa addaatti deeme jechaadha. Inni lammaffaa bara 89 gaafan isa lammaffaa jammare jechaadha. Inni sadaffaa Dr. Shimaan Museen Abdallaa wajjin bara 2001 godaansa sadaffaa masgiida qeeraatti argee guyyaa facaasaa ture guyyaa seenaa yaadadhaa sa'aatii afur salaata du'aa keessa salaatuudhaa fi kanaaf guyyaa irraa guyyaa ulfaataadha jechaadha. Guyyaa dhalootaatti guyyaa ulfaataadha. Asumatti illee obboleessi koo guddaan kabajamaan komaandar Anteedin wajjin argama. Obboleessi koo baay'ee nas keessa jiru obboleettiin koo baay'ee nas keessa jiru. Kana jedhee haasa'uudhaaf maqaa nama tokko waamuudhaaf illee baay'ee natti ulfaata. Kanaaf ani waan afur waan sadii ilaala illee baay'ee wanta dudubbise keessaa wanti afur gisee baay'ee na dhibu waan seenaa ani dudubbise keessa jechaadha. Matsaafa keessa matsaafa tokko dudubbise keessa matsaafa shan akka guddaatti ilaala gisee baay'ee jechaadha. Matsaafoti shan kun tokko matsaafa Nabillaahi Muusaati. Siiraan Nabillaahi Muusaa jechaadha. Nabillaahi Muusaan nama gabaabaa nama arrabisaa abiddaan qabamee ka'ee arrabisaa illee baay'ee jajjabinaa sunni warra kitaabaatti tumanaa budaa kana ta'e keessaa rabbisa fuudhee Firaa'oon isa injifachiisa jechuudha. Kun jecha nama jecha ulfaataaf jecha nama ajaa'iba. Ittaan Suudaan kan Nabillaahi Isaa siiraa Nabillaahi Isaa dubbisee argechaadha. Kan torgome kanaaf haala maalinyaatti kan arge keessaa isa rabbiin raasii jedhe jechaadha. Mareemiin gaafa fudhatu sana raasii jedhe sababaan ilmi namaa akka jiraachuu danda'u kana bakka argechuudha. Sadaffati waan nama ajaa'ibu keessaa waan nama dhibu matsaafa kitaaba paartii bilchiginaa pirezidaantiidhaan kan barraa'e matsaafa maddammarii keessatti waan arginaa ajaa'iba gisee baay'ee jechaadha. Namni tokko akka faayidaa hin qabne achifatti arge jechaadha. Namni obboleessaa wajjin obboleettii wajjin maatii wajjin hojjechuun biyyaa wajjin hojjechuun akka bu'aa guddaa qabu achifatti dubbisee baay'ee ilaalee itti qaxxaruudhaan matsaafa Riichaard Dabboodhaan jedhu namni biteenaa fides obboleessi koo kanas keessa jiru Kiristoon an baay'ee jaalladhuuf riyaa ijoollee kootii kan ta'u kitaabolee bisee baay'ee bitee jalatti fidaa kitaaba dubbisee bakka keessa Riichaard Dabboodhaan jechuun namicha abbaa lamaa jechuudha. Namichi abbaa lamaa seenaan hojjeta jechaadha. Abbaan isaa tokko waa inni hawwuuf abbaan isaa tokko waa inni isaa hawwutti bee isa keessaa illee baay'ee qayyabadde waan baay'ee dubbisee egaa illee baay'ee nama beekaa miti barataas miti nama barataa kutaa afuriiti. Rabbiin galanna ga'uusuma qabannee sabaan dubbisee mul'oo ishee kutaa wajjin dabalamnee as geenye jirra. Kabajamoo obbo Biraanuu Baqqalaa pirezidaantii dargaggoo Itoophiyaa. Walumaa galatti waa'ee kitaaba kanaa yeroo ibsu kitaaba kana akkam barreessuufis hiriyoota tokkotu na kaase yeroo tokko waan barreessa akka namni geeraruuf geerarsa afaan nama laadhan ture. Achumaan kaanii kitaaba tokko maaliif uummata Oromootiif hin waachitu dandeettii akkasii qabdaa jennaan siraatee osoo namni hin du'in nama galateeffachuu wayya jedheen ilma eebbaa jedhee barreesse. Kitaaba kana gaafa barreesse jeejaanatti fudhatee ji'a 8 immoo gulaalame. Kitaaba barreessuu duwwaatu hin taane gulaaluu cimaadha. Kitaaba barreessuu eenyu barreessuu danda'a? Koreetu gulaalee warra beekumsa qabtu gulaalee gulaalaa xiqqoo nurra jiraa ture. Gulaalli sarkaa kanarraa hin geenye. Kitaabni kun boris arras an eebbisee akkasitti eebbisee jechuus kaayyoo guddaan qabu ture. Hiriyoo tokkootu kitaabni kun eebbifamu jedhanii dhugaadha gaafa jalli wal ijaaranii akka inni eebbifamuuf koreen kun wal ijaaranii an quban qabu ture. Jaruma tokko walitti ijaaree baasii amma barbaachisu hundumaa baasee akka kitaabni kun eebbifamuus na taasisee jira. Koree kana baay'een galateeffadha. Dhugaatti addatti. Koreen kun ofii isaa itti yaadanii akka eebbisuuf na qopheessan. Amboris kitaabni kun galii kitaaba kanarraa galu jiraannaan biriin tokko kiisii yoo galle waadaan uummata kanaa garuu barbaada. Waadaa tokko saantimii cabaan tokko kiisii koo galu uummata keenyaaf deebii misooma ta'a. Kan inni murteeffadhee jiru. Kanaaf waa'een kitaaba kanaa kana fakkaataa keessumaa dhiyoo xiqqoo baay'ee na jabeessan Mangistuu Tasammaa ka'umsanaa taatee itti gaafatamaa gara afaan jaalaa keenyaa Komishinar Anteenee itti gaafatamaa tiraafikii Oromiyaa yeroo kitaaba kana barreessu na bukkee dhaggeeffachuun kanatti dabale kun mootummaa hojii wayitti nu buusa kun immoo uummata keenya giddu galeessan guddan jedhee na gorsaa ture. Kanas baay'een galateeffadha. Kitaabni kun walumaa galatti tokkummaa Oromoo eega. Kana booddee Oromoodhaaf tokkummaa malee wanti falatamu hin jiru jechuudhaan barreessa. Oromoon kana booddee gadis buu olis buu
qiisus jaajus tokkummaa malee falan qabu jechuu kitaaba kana barreesse. Kitaabni kun tokko kaasee amma dhumaatti tokkummaa Oromoo qofaasa. Wanta Oromoo dhiigiin jiru caakkaa isa jiraatu kan magaalaa isa jiraatu waaqa isa jiraatu sabiirra isa jiraatu tokkummaan Oromoo eegamuu qaba jedhuun barreesse. Kana immoo tokko lammaffammoo aartii Oromoo keessatti gaheen fudhadhaa anis akka Oromoo tokkoon jedheen kitaaba kana yerootti fuudhee barreesse. Kitaaba hedduu keessaan kitaaba kana akka inni gulaalamee cuunfamu godhe. Namoonni baay'een na wajjin yeroo baay'ee ta'an yeroo dubbiin na dhibu nan barreessa. Yeroo dubbiin na dhibu dubbii tokko tokko walirratti jijjiireen barreessa. Kanaaf kitaaba kana barreesse keessumaa koree kana irra deebi'ee koreen koo galateeffachuu barbaadu an dhugaadha quban qabu. Amma guyyaa kana isaatti falmii guddaa turan eebbisuun barbaadu an kitaaba kana aadaa fi turizimii Oromiyaatiin kennaa an barbaadu seenaa hin barreesse an qarshii hin barreessine jedhee amma kana isaatti dhugaadha galma kana irraa har'a dhufee argeen dhugaa waaqayyoo dhugaa sitti wallaahi galma kana illee har'a dhufee argeen galma kana illee dhufee hin beeku jalsa sagantaa kana arreenjinaa godhe baay'ee gaggeessifadhaa akka jaraatee obboleessi keenya maamushit gaatamaa tiraafikii shaggarillee hin jiru jarafaa hunduma jaraa walumaa galatti katamaa yoo hundi maqaa baate qaadhimamaa doktoraa caalchisaa daamtee abbaa New Village College baay'een galateeffadhaa galatoomaa baga nagaa dhuftan baga nagaa waliin jalisiin jira galatoomaa. Kitaabni kun sirna bulchiinsaa yookiin saayikooloojii bulchiinsaa keessattis gahee olaanaa qaba waan ta'eef warri gaggeessitootaallee dandeettii qabdan irratti dabalata kallattii isinii ta'uu danda'a waan ta'eef asumaan isinis baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Inni kan biraa riskuun goota misoomaa qofa miti akaadaamii keessattis gahee olaanaa qaba. Yeroo ammaa kana kolleejiin keenya maastersii fi digirii barsiisa kolleejiin New Vision hiree dooktarootaa keenya keessaa boordii nuti yookiin kolleejiin New Vision qabu salgan keessaa nama tokko boordii walitti qaban ana akka carraas obbo Rattaa Naga'oo boordii New Vision kolleejii keessa jiru tarii dooktar Zarihuun Duressaa affeeramanii turan yoo jiraatanis baga nagaan dhuftan jenna isaanis boordii kolleejiiti. Kolleejiin immoo naan bakka buuse qaama sadii ta'ee mul'adhe tokko koree eebba kitaaba kana lama boordiin kolleejii New Vision boordii keenya keessaa nama kitaaba barreessetu jira waan ta'eef hayyuu kana goota kana dargaggeessa kana ijoollee afur guddisaa ijoollee Oromoo moofitti qabaa ijoollee isaa afur guddisaa ijoollee Oromoo moofitti qabaa diinagdeen of gahaa yaadaanis of gahaa kana bira dhaabachuu qaba. Kanaaf yoo xiqqaate namni sadii boordii keenya keessaa deemuu qaba. Caalchisaa kabajamoo obbo Rattaa Naga'oo akkasumas dooktar Zarihuun Duressaa irratti hirmaadhaa jedhamnee karaa kolleejii sana inni kan biraa torban maayikiroo faayinaans namoota 100 affeeramee ture isaanis akka carraas ilillii hoteelitti sagantaa waan qabaniif gama keenyaan affeeramanii ana affeeree ture argamuu hin dandeenye. Kanaaf kitaabni kun dhaloota qaqqabuu qaba waan ta'eef kitaaba 100 bituuf qarshii isaanitti laatanii jiranii kitaaba 100 torban maayikiroo faayinaans hundeeffamasaa akkasumas boordii marsaa lammaffaasaa har'a ilillii hoteelitti gaggeeffachaa jira waan ta'eef baay'ina isaa booda warroomti koree ilaalaa kitaaba 100 bitachuuf isaanis kunee cheekii nutti kennaniiru baga gammaddanii kitaabichi uummatummaaf oola waan ta'eef uummata keessaa immoo isaanis tokko jechuudha. Inni kan biraa booda waamamuun keenya oolu waan ta'eef kolleejiin New Visionis boordii keenya jabaadha waan ta'eef nama jabaa umuriidhaan tarii anaaf isatu yoo dorgamu malee warri kaan umuriin homaan jedhanii ijoolleedha jechuudha. Dargaggeessa kana jabeessuu qabna waan ta'eef dargaggeessi kun kan inni barreesse kitaabni isaa hundeeffamarras jira kolleejiin keenya waan ta'eef qarshii 100 kitaaba kana binneerraa insiti xiqqaataa marsaa jalqabaatti miliyoona 1 binnaatis kana caalaa miliyoonotaaf dhaabadhu siin jedhee jira. Kana lamaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii
ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan jedha sagantaan itti fufachu. Nagaa jirtu. Baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Kabajamoo obbo Riskuu Kadir barreessaa kitaabaa kabajamtoota keessummoota guyyaa irraa sadarkaa adda addaarraa yookaan immoo iddoo adda addaarraa dhuftan haadholii keenya obboleewwan keenya duraan dursee baga guyyaa irraa guyyaa kitaabni ilma eebbaa jedhamu eebbisuudhaaf galma aadaa Oromiyaatti yookaan Oromootti walitti walgeenya jechuun barbaada. Itti aansuudhaan mata duree irraa kaanaa mata dureen kitaabichaa ilma eebbaa jedha. Ilma eebbaa jechuun maal jechuudha? Maaliif ilma eebbaa jedhame? Kitaaba kana xiqqoo tuttuqnee irraa dubbisnee jira guyyaa lama ergan arga ga'ee. Mata dureen kitaaba kanaa ilma eebbaa jedha. Ilma eebbaa jechuun maal jechuudha? Maaliif ilma eebbaa jedhame kan jedhu kaasuudhaaf eebbi mataa isaatiin ummanni Oromoo ummata bal'aan sabni bal'aan aadaa qaba, duudhaa qaba, seenaa qaba jechuudha. Kanaafuu seenaa Oromoo keessatti eebbi iddoo guddaa qaba jechuudha. Akkuma duratti waltajjii irraa agartan Oromoon waltajjii yoo gaggeessu waan tokko jalqabu maayidhaan jalqaba eebban jalqaba jechuudha. Kanaafuu wanti hunduu eebbarraa ka'a. Ilma eebbaa maaliif jedhame yoo jedhamu sookoo fi soogoo qaba jechuudha. Eenyutu ilma eebbaa ta'e maaliif ilma eebbaa jedhame yoo jenne yeroo kana Oromiyaan yookaan immoo Oromoo keessaa namni bahe biyya bulchaa jira jechuudha. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu bulchaa jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan ilmi bulchaa jiru kun eebbifamaadha. Eebban kan dhufe kanaaf namoonni akkanatti simatu kanaaf jaalatamoo ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf Dooktor Abiy Ahmad Ali jechuudha. Muummee ministeera keenyaa jechuudha. Eebbifamaadha. Maaliif eebbifamaa? Eebbifamaa waan ta'eef waaqarraa waan dhufeef eebbifamaa waan ta'eef namoonni sadarkaa adda addaatiin sadarkaa kanaan bakka isaan deemanitti hunda kabaja guddaa qabu akkuma beektan jechuudha. Muummee keenya Dooktor Abiy Ahmad yoo ilaaltan bakka deemanitti haamlee isaan qaban, kabajni isaan qaban, kabajni isaan uummataaf qaban, ijoolleedhaaf qaban, dargaggootaaf qaban, haadholiidhaaf qaban anuma ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee fudhattan magaalaa Finfinnee fakkaatama galgala deemu yookaan Dubaay fakkaatti yookaan Yurooppaa fakkaatti jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootoleen sadarkaa kanaan magaalaa jijjiiran biyya jijjiiran konkuman jiru jechuudha. Hoo danda'ame horii uummataa saamaniit sadarkaa doolaaraatiin biyya alaatti waan ta'e kuufatu malee biyya sadarkaa kanaa yaaduun magaalaa misoomsuun misooma irratti namoonni akka hirmaatan gochuun konkuman agarra jechuudha. Maaliif yoo seenaa biyya kanaa sirriitti beekuus baanu dubbisaa irraa dubbisnesi mootonni biyya kanaa kan darban yeroo baay'ee sadarkaa kanaan jaalatamanii uummata biratti fudhatama qabatanii beekan jechuudha. Kuni maaliif ta'ee kan jedhu konkuluuziinii irra ogeenya yookaan dhumarra ogeenya eebbifamaa waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf ilma eebbaa jedhame fuuldura keenya fakkeenyaaf waa'ee saba Oromoo yoo kaafnu sabni Oromoo kaabaa kibba baadiyyaa jiru tokkummaa isaatiin walqixxummaa isaatiin aadaa isaatiin duudhaa isaatiin tokkummaa isaa cimsatee aadaa isaa eeggatee dinagdeedhaan guddachuudhaaf Oromoon jechuudha tokkummaa barbaachisa jechuudha. Tokkummaa barbaachisa jechuudha. Tokkummaan akkamitti dhufaa? Tokkummaan maaliif barbaachisa yoo jenne immoo tokkoffaa tokkummaan kan dhufu tokkummaa malee humni hin jiru jechuudha. Akkuma beektan waan tokko isinitti barbaada. Abbaatu ijoollee qaba jechuudha. Amma ijoollee wal lolu ijoolleen wal lolan uleen beektu miti. Ijoollee wal lolan ulee kenneef abbaan. Ulee san cabse deem gurbaa tokkoon ulee kophaa taa'u jechuudha. Hin cabse. Ulee shan walitti dheeraa hooteet shanan bee bakka tokkotti cabsii jedheen cabsuu hin dandeenye. Maaliif yoo inni
bakka tokkotti yoo hirmaatan jabina dhufa jechuudha. Humna dhufa jechuudha. Kanaafuu keessoo Oromoon yeroo kana tokkoomuu qaba. Tokkoomuu baannaan amma Oromoon erga tokko jiga. Muka hin beektuun yookaan immoo odaa. Odaan muka bal'aadha. Muka baallaa qabu. Odaa jalaa yoo rukutte baaleen isaa hundi hin jigaa jechuudha. Oromoon tokkoomuu baannaan hin jiga jechuudha. Oromoon tokkoomuu baannaan dinagdeedhaan hin jiga. Haamleedhaan hin jiga. Daangaadhaan hin jiga. Badiinsa dhufaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana yeroo amma biyyattii kana Oromoon bulchu kana Oromoon sirrii tokkoomuu qaba jechuudha. Oromoon sirrii tokkoomnaan dinagdeen Itoophiyaa baay'ee guddata. Maaliif harki caalan biyya kanaa parsantii 50 Oromoodha. Lafaanis jechuudha. Bal'ina lafaatiin biyyattii Itoophiyaa harka guddaadhaan kan qabatee jiru eenyudha? Oromoodha. Bal'ina lafaatiin. Bal'ina lafaa qofa miti. Bal'ina uummataatiin biyyattii kana kan sirriitti baay'ina qabu eenyudha? Oromoodha. Kanaafuu Oromoon dinagdeedhaan guddannaan dinagdeen Itoophiyaa, dinagdeen Afrikaa, dinagdeen gaanfa Afrikaa, dinagdeen Afrikaa baay'ee guddataa jechuudha. Nageenyi Itoophiyaa sustainability ta'a yookaan immoo itti fufiinsa qaba jechuudha. Maaliif Oromoon uummata bal'aa, uummata guddaa kan jennuun alatti uummata baay'ee guddaa, uummata baay'ee kabajamaa, uummata seenaa qabu, uummata duudhaa qabu, uummata safuu qabu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin disipiliinii guddaa uummata qabu jechuudha. Kanaafuu lola asiif achitti godinaalee Oromiyaa keessatti koo kana dhaabbatee Oromoon dinagdeedhaan itti fufnaan shakkii tokko malee ilmaan Oromoo, uummanni Oromoo dinagdeen akka guddatu baay'ee abdii guddaa qabna. Kanarraa kan hafe isin hunda keessan baay'ee galateeffanna. Kitaaba amma fakkeenyaaf Riskuu Kadir ilma baay'ee barreesseera. Gumaachee jira Oromoodhaaf. Waa'ee ilma eebbaa jechuun koo soogoo fi soogoo guddaa qaba. Maal jechuudha? Oromoon maadhaan beekama jettan tokkoffaa maatii qaba, lafa qaba, loon qaba jechuudha. Walii galee? We are the original Oromo. Kanaafuu sirriitti Oromoo beeknaa jechuudha. Oromoo fakkeenyaaf warra keenya fudhatan umarraa ka'uudhaan jechuudha. Lafa qabnaa, maatii qabnaa, at the same time uummata Oromoo biraa soo fudhatte uummata Oromoo maal qaba? Maatii qaba, loon qaba. Loon hin beektu miti loon qaba, maatii qaba, lafa qaba. Kanaafuu maal godha? Kun hunduu eebbifamuu qaba jechuudha. Horiin kee akka horuuf eebbisuu qabda. Ijoolleen kee akka guddatan eebbisuu qabda. Walii galee? Wanta hedduu akka si taa'u yookaan immoo akka si bulu gochuudhaaf maal gochuu qaba? Eebbifamuu qaba jechuudha. Eebbi fi Oromoon addaan citee hin beeku jechuudha. Gara fuulduraattis addaan hin citu. Kanaafuu eebbi Oromoo wajjiniin hidhannoo guddaa qaba jechuudha. Kana mata dureen isaa baay'ee guddaadha. Sirriitti barreeffamuu qaba. Kana immoo bal'isanii sirriitti barreessuun hin danda'ama. Akkaataa walalootiin qophaa'ee sirriitti barreessanii intin jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin immoo wanni irra darbe aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo, seenaan Oromoo akkamitti guddata? I think namoota guddaa as keessa jira, namoonni baratan baay'ee jijjiiru nu keessaa. Seenaan Oromoo, duudhaan Oromoo, aadaan Oromoo kan guddatu hogbarruudhaan jechuudha. Hogbarruu jechuun barreeffamaan guddata. Waa'ee Oromoo, waa'ee seenaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo sirriittoo barreessine guddinni Oromoo hin dhufa jechuudha. Tokkoffaa barreeffamaan, lammaffaan immoo aartiidhaan kan muuziqaan jedhamu jechuudha. Karaa adda addaatiin seenaa fi duudhaan uummata keenyaa kan dagaagu kun baay'ee jajjabeeffamuu qaba. Riskuun nan beekaa baay'ee walii bilbilaa nama kabajamaadha akkuma jedhame anillee baay'ee nama kabaju. Kana caalaa Waaqayyo mooyyuu si haa jabeessu jenna. Waan guddaa kana caalaa hojjettu si haa taasisu jenna. Uummata keenya asitti argamtan hunduu uummata kabajamoo keenya uummata jaalannu uummanni Oromoo baay'ee isin galateeffannaa. Horaa bulaa.
Hundumti keessan ulfaadhaa waamicha barreessaa Engineer Rescue Kadir kabajuudhaan asitti argamu keessaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jedha. Qaacessa gabaabaa waa'ee kitaaba Hilma Eebbaa waliin haasofna. Egaa kitaabni Hilma Eebbaa qabiyyeewwan ogbarruu Oromoo keessatti dabalamanii har'a bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti eebbifamedha. Yaadota gulaallii gabaabaa qabiyyeen kitaabichaa qabatee as ba'e waan muraasa irraa dubbanneetu akka dhaamsatti dhaamsas waliif dhaamna. Qabiyyee kitaabichaa keessas waan muraasa ni dubbanna. Hilmi Eebbaa kanadha. Hilmi Eebbaa eebban argame rakkoo gidiraa acuuccaa sabicha jarra tokko walakkaan rakkachaa ture akkaataa keessa darbee Ilma Eebbaa argate. Addatti immoo sabichi gamtaa hin cabneef hin dabne sadarkaa irra ga'e keessatti Hilma Eebbaa as ga'ee jira. Hilma Eebbaa yoo ilaallu kitaaba of harkaa qabdan qola isaa gubbaa naaf ilaaltu namni kophaa isaa daandii tokko qabatee deemaa jiru ni mul'ata. Namni kun galmee wayii of harkatti qabatee jira. Namoonni gaaddisa jala ta'an ni jiru. Gaafa nama kophaa isaa daandirra deemu kana argan itti garagaranii ilaalan. Tokko immoo gara duubatti ol jedheetu nama kana mil'ate. Ilmi Eebbaa kallattii qabatee deemsa isaa itti fufe. Ol siqee nam tokkotu farda yaabbatee eeboof gaachana qabatee too gara daandiitti deemaa jira. Ilma Eebbaa fuula 36 adeemtu akka abbaa kee jabaadhu farda kee soorii irbuu baattee jirta lafa gootaa oolii jetteen armeen dhaamsa kana qabatee gara daandiitti farda isaa qabatee eeboo isaa qabatee siqe. Inni galmee qabatee jiru kun deeme ol ba'e gara oliitti galaana fi tabbatu jira. Galaana gubbaatti immoo biiftuu abdii ibsitutu as baatee jirti. Ol siqee ammas galaana gubbaa riqicha tokkotu jira. Gaara walakkaatti hojjetame. Ilmi Eebbaa naanna'eetoo achi ga'e. Gaafa maanguddoonni gaaddisa jala ta'an kun Ilmi Eebbaa bira ga'u eebbisan gad jedhee galfata galmee of harkatti qabatee jiru kana fudhate. Ilmi Eebbaa galfata seenaa, galfata ogbarruu, galfata sabaa, galfata biyyattii of harkatti argatee jira. Deebi'eetu naanna'e daandichi deemsi hin dhaabbanne. As jalaan karaa inni jalqabe biqiltuun ol baatee jirti, lalisitee jirti. Ilaalaa. Boqonnaa 29 naa deemtu. Galaana Dambalii fuula 144. As keessaa walaloo kutaa kanaa sinii dubbisee gara qaacessaatti deemina. Baras barri yaaddoo gaafa guyyaan dukkanaa gaggeessaa dhabuun caba. Karra keenya deeffachuun barana. Yaayyaa Dambalii keessoo miti kan kee galmi keessoo. Bu'aa dugda gugguuf jilbibbii gingilchanii seecca'uuf waan akka dhimbibbii dimimmii bishaanii inni dhugaa ibsu yaaddoof siqiqii inni gogombisu. Abbichuu koo si abbaan malaa imalatti jabaadhu itti beekta waan maraa. Ani kanan jedhu gaafa waamicha lammii jireenyi gagagayeera. Furi rakkoo lammii kaleessa gaaf yaaddoo deemsa kaayyoo ture. Jallataa danqa deemsaa situ daandirraa mure. Asiin bayii achiin gale gaafa akkanaa manaan bayin. Buburree caffee keessaa babbaqadhu bira hin gahin godoo sana bira geenyaan gorrayyuu hin liqimsin ciniinnadhu qattisii akka fardaan himsin. Laga sana sennaa ceetu tokkoof abbuqqadhu in nyaatamina daraakee yoo siif gamte alanfadhu. Eenyutu nu dura dhaabbata? Eenyu kan nu doorsisu? Adawaan ragaadha. Gootummaa keenya kan leellisu. Nuti dirqamneerra buufata qabaachuu addunyaan ragaadha. Akka keenya falmachuun jedha Galaana Dambalee.
Galaanni dambalee asitti bu'aa bayii marseera. Haqa dhabuun fala dhabuudha. Bakka itti haqa dhabne haqa keedeffachuun, haqa of harkaa qabnu immoo tikfachuun kallattii qabachuu danda'u irratti fardi gaachanni gara daandiitti hiiqee jira. Ol siqee galaanatu jira. Maanguddoon ilma eebbaa ol siqee gaaraa olitti eebbisanii jiru. Ilmi eebbaa maal akka godhu maal akka jedhu ni beeka. Qaacessa kitaaba keenya keessatti yaadota gulaallii gabaabaa qabiyyee kitaabichaa gabaabsinee hubannuuf akka tolutti yoo ilaallu awwalaloo dhaamsa guutuu of keessatti qabatee jira. Barruun kun akkaataa jechootawwan mimmi'aawoo bo'oo keessatti seenanii ba'an qabatee jira. Akkaataa kitaaba kana itti ilaalamaa turetu jira. Qabiyyeen kun qabiyyeewwan dubbistootaaf akka tolutti sircaamee dhiyaateera. Baay'een dubbadhu sa'aatii keenyatti fayyadamuudhaaf kitaabicha dubbistanii akka hubattan dhaamsa isiniif dabarsaa. Akka sabaatti gamtaan humni waloomni nu guddoo haa jiraatu. Barri bara nagaa bara baraadhaa ulfaadhaa galatooma.